Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyooyya ilmaan Oromoo guutuu idila addunyaaf Oromiyaa keessa jirtan kun caayaa Oromoo TV YouTube chaanaalii keenya Orombeek Entertainment irra tamsaasa kallattii oolmaa Oromiyaa kan ebla 26 Suudaan Kaartum irra sinii darbu andaandi bilisummaa ogeessa teeknikaa keenya wajjin amma xumura sagantaa keenyatti odeeffannoowwan Oromiyaatii fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo irraa nu qaqqaban wabeeffanne isin dhageessifnaati. Warroonni maatii YouTube channel keenya faarawaa taatan subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa maatii nuuf ta'a. Kanneen maatii keenya taatan ammoo share like gochuun nu jajjabeessa. Galanni keessan walabummaa Oromiyaa ta'u gama matootii ijoottiin darba. Waraanni bilisummaa Oromoo konyaawwan adda addaa akkasumas zoonii giddu galeessatti humnoota fiinxaaleeyyiif leellistoota humnoota raayyaa ittisa biyyaa ifiin jedhaniif Abiyyi Ahmadiin qindaa'e Oromoo irratti fuulleeffate injifannoon irra aanaa jiraachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kaabaa fi kaaba lixa shaggar Jaal Abdii Dhugaa dubbatanii. Konyaawwan Oromiyaa Gujii lameen Arsii Bahaa Matakkal giddu galeessaaf Salaale akkasumas kanneen kana fakkaatanitti hidhaa daraa fi ajjeechaan fuullee daran hammaate itti fufuu waan qindeeffannee qabna. Yuunivarsiitiin Wallagga lammiiwwan gidirsaaf dararaa duula ajjechaa fi dhabamuu Oromummaa irratti kanneen humnoota mootummaa fiinxaaleeyyiitiin fuulleeffatan godina Wallagga Bahaa keessatti aanota argamanii fi Horroo Guduruu keessatti walumaa galatti aanota 9 deeggarsa deebisanii dhaabuudhaa fi isaan baraaruudhaaf jecha hojjetamaa jiru irratti danqii adda addaa qunnamaa jiraachuu fi akkasumas tumsi garaagaraa karaa Yuunivarsiitii Wallaggaatiin godhamu walitti qabduun boordii deeggarsa lammiilee keenya Oromoodhaa sabboontota haqaa Wallaggaadhaa Dr. Halima Jibril dubbatanii jiru. Kanas gabaasa qabnaati caayaa Oromoo TV irraa xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'aa isiniin jenna gama balballoomii oduutti darba. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo humnooti fiinxaaleeyyii fi akkasumas kanneen impaayiroota keessatti Abiyyi Ahmad yookiin faashistii mootummaa fi gantuu impaayiricha keessatti duula duguuggaa Oromoof Oromiyaa irratti fuulleeffate raayyaa ittisaatiin dabalee fi ergifata humnoota alaatiin Oromoo irratti fuulleeffatee sanyummaa balleessaa jiru. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo injifannoon irra aanaa jiraachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kaaba fi kaaba lixa shaggar Jaal Abdii Dhugaa dubbatanii. Akka ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kaabaa fi kaaba lixa shaggar Jaal Abdii Dhugaa dubbatanitti gaaffii haala qabatamaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork wajjin taasisaniin humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa aanota akka hidhabu abootee akkasumas onoota warra Jaarsoo Kuyyuu fi Darraa hunda irratti ummata galaaf bahaa dhoogganii fi kanneen gadi baasanii adaban waraanni bilisummaa Oromoo haala isaanii danda'e kamiinuu irratti diinota isaa adabuu fi humna komandoo isaan hin qabna jedhan hunda isaaniitu salphisaa jiraachuun beekameeti jira. Akka Jaal Abdii Dhugaa hoogganni waraana bilisummaa Oromoo kaabaa fi kaaba lixa shaggar dubbatanitti garee kanaaf kallattiin akeeka waa hunda isaan ummata keenya jiilchanii cabsanii jimbiirfachiisuu barbaadan kamiyyuu goolissitoota kanneen adabaa jiraachuun beekame. Ilmaan Oromoo qarree fi qeeroon ulaagaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo guutan hanga morma isaanii albeedhaan dhufanii gorra'anitti eeguu akka hin qabneef karaa isaanii danda'ameen waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun sirna gabroonfataa kana ofirraa buqqisuu akka qabnu waamicha yoo dhaaman gama biraatiin kanneen danda'ame daandii cufuun isaan kunniin ammoo roorroo kanaaf Oromiyaan guutuun fincila itti dhoosuun diina kana kokkee qabanii yeroo xumura gabrummaa kana keessatti waa hunda waan danda'amu akka godhanii fi qabsoo xumura gabrummaa kanatti goolaba akka goonu jechuun dhaamaniitiin jiranii. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo injifannoowwan cululuqaa galmeessuun isaa beekamee jira.
koromiin jajjabeen humna lixa biiftuu ona beegiitti ebla 23 magaalaa beegii ganda duwwaa tokko naannawa mana barnootaa cinatti humna mandheeffataaf gabroonfataa Abiyyi Ahmad saamtotaa fi shiftoota dhiiga ilmaan Oromoo dhugu deeman baaruudiin macheessee haaxee itti hidheen loltoota hedduu kisaara irraan qaqqabsiisuuf hedduus madeessuun gabaafameetii jira. Kanumaan walqabatee ebla 25 gootichi onnee sibiilaa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen diinota isaa haaxee itti hidhuun ona mana sibuu godina Wallaggaa lixa ganama naannoo sa'aatii 2 ganda qarsaa walge keessatti haaxee hidhuun humnoota hedduu yoo barbadeessu kanneen tumsaaf paatroolii 2f effesarii tokkoon dhufanis ganda haroo bakka bashannana Takluu jedhamutti rasaasa itti roobsuun 6 ajjeesuun 15 madoo dandamii hin qabneen adabuun beekameetiin jira. Ajjechaan ilmaan Oromoo irratti fulleeffate konyaawwan Oromiyaaf onoota Oromiyaa keessatti cimee itti fufuu maddeen nu qaqqaban gabaasaniitiin jiran. Kanumaan wal qabateetiin yoo diqqaate haala qabatamaa yeroo ammaan kana keessa jirutti ilmaan Oromoo ajjeesuun dararuu fi hidhuun kan itti fufe yommuu ta'u onoota gurguddaa beekaman keessaa haalli qabatamaan ammaan jiru yaaddessa ta'uunis hubatameetiin jira. Kanumaan wal qabateetiin godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo fi Midaaqanyitti namoonni 4 garjabinaan ajjeefamuu maddeen nu qaqqaban yoo ibsan ganda Qulliit bakka addaa Billaachaa jedhamutti ebla 22 naannawa sa'aatii 5tti qeerroowwan 2 ajjeefamuu fi ganda Qulliit Amboorraa deemsa sa'aatii 1 miilaan yoo fagaattu doo addaa bakka birbirsa lammaffaattis namoota 2 umriin 60 ta'an obbo Dallasaa Galaalchaa akkasumas ammoo obbo Dachaasaa Dallasaa jedhamanii hawwalii 2 kanneen maatii isaanii jiraachifachiisan garjabinaan ajjeesuun beekameetiin jira. Kanumaan walqabatee guyyama kana qeerroo Fayyisaa Tafarraa akkasumas ammoo qeerroo Fayyisaa Tarrafaa jedhamanii aanaa Midaaqanyii magaalaa Baallamii warra ganda Bakaafaa Geetaachoo bakka addaa jechuudha ganda Bakaafaa Beetoo jedhamuu fi iddoon addaa Camadarii jedhamutti barataa Ibsaa Dajanee akkasumas barataa Tamuu Asaffaa kan kutaa 8 bakka inni horii eeguutti fi mootii Kabbadaa Barakataa kutaa 7 rasaasaan tumanii ajjeesuu maddeen yoo gabaasanii gama biraatiin ammoo maanguddoonni 5 fi darraan gurguddaan irra gahee dandamachuu dadhabanii du'aaf jidduu akka jiran himame. Kanumaan guyyama kana humni faashistii Abiyyi Ahmad dhufeen jedhu kun qeerroowwan 4 ukkaamsuun achi buuteen dhabamuun beekame. Oduma kanaan wal qabatu aanaa Kuyyuu ganda Dhaahii Ullichootti lolli dhukaasaa humna finxaaleeyyii raayyaa ittisaa fi Amaaraatiin uummata irratti ta'ii jedhamee banameen lubbuun namoota 8 galaafatamuun gabaafameetiin jira. Gabaasa kana wal qabateenis sagaleen iddoo sanarraa arganne akka itti aanutti dhiyaata. Daan salaalee keessatti bobba'e gochaan inni gochaa jiru waan daldalaan irraa bu'aa buufatee jiruuf jireenya ittiin fooyyeffatoo fi ijoollee isaa ittiin barsiifatu jalaa saamuu qotee bulaarraa sangaa isaan sooratanii ilmaan isaan ittiin guddifachuuf ittiin barsiifachuuf geggeessan keessatti yoo gurgurata. Oduma kanaan wal qabateen ammas haalli qabatamaan yeroo ammaan kanaa jiru baay'ee yaaddessaa ta'uu bira dabaree gabaasni naannicharraa nu qindaa'ee kanneen akka obbo Masoo Fayyee, obbo Dhaqqabaa, obbo Tafarii, manguddoo umurii 70f daa'imman 2 keessatti kan argaman yoo ta'u, gama biraatiin kamisa ebla 21 haadhaa fi durba tokko akkasumas manguddoo waggaa 82 tokko wal biratti qabanii ajjeesus namni kun itti dabalatiin dubbata. Tidhiyaadha. Humni finxaaleeyyii mootummaa Abiyyi ifeen jedhu kadhattuun gandoota hedduu godina Gujii Bahaa aanaan Gumii Eldalloo yoo diqqaate waggaa walakkaa ol to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jiraattus
aanaan liban godina gujii bahaa keessatti lola sooriyaatii fi yamanii daran caalteeta akka jirtu yoo dubbatanii ganda darroo dibaloo fi kanneen kana fakkaatan akkasumas ammoo kibbaa oromiyaa kana qofa osoo hin taane magaalaa gudditti nageellee bahuu fi seenuun uggura torbee lama darbee tajaajilli intarneetaa bilbilaa yoo addaan cufamu gama biraatiin gandoota godina gujii bahaa ta'an mugaayoo dhakaa qallaa akkasumas malkaa gubaa bulbul boobaa qoraattii adaadii dheeda bal'aa ardoot algeef kan kana fakkaatan keessatti haleellaan ummata keenya jumlaan hidhuun dararuun ajjeesuun akkuma itti fufeetti jiraachuu maddeen gabaasanii jiran. Aanaan gumii Eldalloo to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jiraattus aanaa Libanii wadaraan akkasumas gooroo doolaaf kanneen kana fakkaatanii hanga gujii lixatti Sooriyaaf Yaman fakkeessuu maddeen yoo gabaasan heerri biyyattii ammoo namni umrii 18 olii to'annaa maatiitiin yoomillee seeraanis badii kamuunuu kan hin gaafatamne jedhus heera biyyattii osoo hin ta'in gareen shiftaan heera isaa tolu akka barbaadetti taasisuudhaan ilmaan Oromoo itti dararuudhaa fi haala danda'ame hundaa keessatti ummata keenya dararuun himameetiin jira. Gama biraatiin ammoo haalli qabatamaan Oromiyaa keessatti argamu baay'ee kan yaaddoo ta'u jiraattonni yoo dhaamani godina Arsii Bahaa Ona Leemmuu fi Bilbiloo akkasumas ammoo iddoo adda addaatti dabballoonni fi kaabnoleen poolisiin qindaa'uudhaan maan Oromoo hedduu shaneen wal qabatan deeggarsa biyyaa kennuu diddan jechuun boqojjii keessatti mana hidhaa poolisiitti daraa jiraachuu yoo himamu Ona Digaluu fi Xiijjootti torbee lamaan kana keessatti yoo diqqaate namoonni 10 reebichaaf hamaa irra ga'ameen magaalaa Saguree Asallaa irraa kiiloomeetira 20 ga'u keessa yoo dararamani namoota kanneen abbootii qabeenyaa wabii waamadhaa qarshii 20,000 yoo kennitan gadi lakkifama jechuun odeessi maddeen keenya Arsii Bahaa Saguree irraa nu qaqqaban yoo himan. Oduu keenya itti aanuun godina Matakkal aanaa Dibaax magaalaa Gaaleessaa irratti abbootii gadaa dabalateetiin adda bahii magaalaa Gaaleessaatti abbootii gadaaf abbootii amantaa akkasumas kanneen Oromoo ta'an garaadhaan lafarra shorroksuun gubbaan ulee itti roobsuun sadafiintuma jiraachuu fi xiqqeenya gurguddaa ilmaan Oromootti salphina daranuu ammeessuudhaaf sirni wixxifataan kufiinsarra qarqara jiru kun jiraachuu maddeen gabaasanii kanneen maqaan nu qaqqabe keessaa obbo Dhugumaa Ayyaanaa akkasumas Kaaba Nagaasaa Badanoo Fayyisaa Magarsaa Dabalaa kan jedhaman yoo ta'u obbo Dabalaa hiikoo ammoo naannichatti nama beekamaa olaanaa ta'uun himame. Godina lixa Shaggar aanaa Abuna Gindabaratitti eebla 21 kamisa darbeerraa kaasee halkan sa'aatii 2 haleellaa raawwatameen namoonni 100,000tti lakkaa'aman kun holqatti kun darama jiraachuuf maanguddoo tokko kan ijaan arguun dandeenye umrii 90 ajjeesuu isaanii maddee yoo gabaasan dubartoonni 5 holqa keessatti da'uudhaan daramaa fi kanneen lakkuu dahanis akka jiranii fi ilmaan Oromoo hedduun isaanii gargaaraman dhabaniitiin miidhamaa jiraachuu yoo himani daangaa kanaan wal qabateetiin humnoonni finxaaleeyyiin karaa sanaan dhufan horii uummataa qalanii nyaachaa akka jiranii fi warroonni holqa keessatti dahan kunneen ammoo jiraattotuma aanaa ollaa gara warra jaarsoo irraa deeggarsas argatan uummanni Oromoo guutuu addunyaa waan kana cinaa dhaabbachuu akka qabuus dhaamameetiin jira. Yuunivarsiitii Wallaggaatti deeggarsi uummata buqqa'eef taasifamuu danqama jiraachuu fi yoo diqqate Wallagga Bahaa aanaalee akka Kiraamuu, Ammuruu, Abee Dongoroo naannoowwan akka Haroo Leemmuu fi noonnoo dabalatee aanaawwan 9 calalamanii ilmaan Oromoodha barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa nyaata kennarraa hir'isaa jechuun akkasumas barsiisonni mindaa ji'a tokko irraa bilisa of gochuun uummata kana cinaa yeroo dhaabbataa jiranitti Dr. Haliima Jibriil walitti qabduun tumsa gargaarsaa akka jedhanitti danqii guddaan jiraachuu fi uummanni keenya qe'eetti deebisuufis ulfaataa waan ta'eef ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbaa jiran uummata kana cinaa akka dhaabbatan yoo himan barsiisonni dhalattoonni sabboontonni qe'ee Maccaa ilmaan Abbishee Garbaadhaa Oromoon Wallaggaa ta'anii
deeggarsa addaa qarshii 600,000 ol taasisuudhaa fi deeggarsi kunis itti fufuu qabuu fi hawaasni Oromoo hundi uummata keenya gabrummaaf akkasumas gidirsaan keessatti raawwatameef ala roobaaf aduun caamaan dhawamaa jiran kana cinaa akka dhaabbatan jechuudhaan gabaafameetiin jira. Dhumarratti ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kaabaaf kaaba lixa Shaggar Jaal Abdii Dhugaa maal jedhani gabaasa isaanii kana ega sagalee bicuun ega isin dhageessifneetiin booda haala qabatamaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo dhageettaniitiin booda faaruma itti aanu kanaani sagantaa keenya xumurraati. Like, subscribe, share gochuudhaan maatiin uftaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa qophiiwwan caayaa Oromoo TV itti fufu. Ija waraana bilisummaa Oromoo kaaba fi kaaba lixa Shaggarii injifannoon nuti arganne gabaabumatti diina keenya diina uummata Oromootitti roorritu baadiyyaadhaa haga magaalaatti adabaati jirra, irraa hiittachaati jirra, hidhachaati jirra, gurmuu keenya jabeeffachaati jirra. Kun immoo ifaan ifatti uummanni keenyas argaati jira. Kanaaf injifannoo guddaadha jedhee kanan ilaalu uummanni Oromoo har'a manni isaa gubatu haaduu malee akka duriisan abbaan argee bakka argeetti rukutee bira darbee nagaan galaa hin jiru. Deebisaa galgalaa ganama waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ishiin dhuftee uummata Oromoo adabsitee adabuuf qabeenya saamuuf ajjeesuudhaan dhufte deebishii laachafii jira. Kumaandoo ishiin hin qabna jettee ittiin dhaadattu darraa keessatti guyyaa tokkoof hafuura keenya guutuudhaaf gammachuudhaan gargar baane qaama keenya guutuudhaaf gammachuudhaan gargar baane kan galuudhaaf ammoo gadiiruu gaafatamne kan jedhamerraa akkatti furtan dhaammanne kanaaf osoo hin deebiin akka bobbaanee hafne. Kana oto indedi kabuba minasne